Olimpikiin Tookiyo ka torbe lamaan duree galee dilbaat kana xumuramuuf deema. Fiigichi mitaara 10,000 ka dubartoota borfii gamirraatti morkiin atileetii Itoophiyaa Latasambat Gidaayii fi atileetiin Neezerlaandis Sifaan Hassan hawwii guddaan eegama. Latasambat Gidaayii fi Sifaan Hassan waltajjii guddicha addunyaa Olimpikii irratti kanaan dura wal arganiin beekan. Olimpikii jairraatti ka hirmaatanii fi Latasambat olaantummaan kan leenjisan Kumaanda Hussein Shiboo Sifaan morkattuu cimtuu akka taate ibsa. Ammayyuu taanatu dubbisa. Tokko muuxannoon isin qabdus olaanaadhaan dandeettiin yeroo ammaa kana qabdu deebis immoo xumurattillee ispiidii kan jennu ka san irrattis wal caalu beektaa isa kana irrattillee amma Latasambat godhuun kan isarra jiru akka taaktiviitti marsaa cimsitee itti deemtee isii ofirraa yoo kutiin wal qabatanii dhufanii marsaan tokko lama yoo hafu waliin geenyaan xinnoo rakkisuu dandeessi kan jedhu shakkii qaba. Kanaafi finishingii irratti saffisa dabaluudhaan siifantu wayyoo qabaadha. Kanaaf isin akka isheen injifattuudhaaf Latasambat jechuu kiyyaa wanni addatti xiyyeeffatanii irratti tireeningii gootan ni jiraa? Marsaa cimtee itti deemudha maqaa isheedhaan marsaa booda kanaaf irratti itti cimsitee marsaa cimsaa yoo itti deemtee itti saffisaa yoo deemte ofirraa kutuu dandeessi yoo ofirraa kutuu kan dandeenye xinnoo rakkisa jedhuun sodaa qabna. Siifa nama dorgommii 3 dorgomuu yaaddeetti Olompikii kana irratti kun tarii dorgommii 10,000 irratti ishee dadhabsuu hin danda'u isin akka leenjisaa tokkotti wanna akkasii kana tilmaamuu dandeessu? Kunis inni jira kan namni egaa bobaadhaan miti kan deemu dandeettiidhaan waan ta'eef namni amma wal dorgommii kan duraa 5,000 odoo fixine duudhaan immoo 5,500 gulaalli jira achi immoo immoo 5,500 xumurteeti kan gara 10,000 dhuftu wanta akkasiitis seenaa atileetiksii keessatti namni fiigicha dheeraa wal dorgommii 3 fiigee amma seenuma addunyaa irratti hin jiru. Kun waan ajaa'ibaa tokko waan akka taatee haaraa tokkotti kun waan ajaa'ibaati yoo kan danda'amu taate lama fiidee sadaffatti 10,000 irratti dhufuu dhiisiti lama lafa ho'aa sanarratti wal dorgommii lama godhuun baay'ee ulfaataadha. Dandeettiin maan isiitu lama fiidee sadaffaa irratti wal dorgommii sadaffaati irratti baay'eetti cimaa kan jedhuun shakkii qaba. Qilleensi Tookiyoo ho'aadha. Tarii atileetonis leenjistan kanaaf qophiidha. Siifannoo bakki itti leenjitu beektu? Siifanis isiinis Hoolaand Ispeen biyya adda addaa irratti deemtee Keeniyaa fudhatteetti qophaa'uu dandeessi. Isaan waan kanaaf haalallee akkuma beekamu mijeessuu fi akkuma beekamu yeroo ammaa kanatti biyya keenyatti gannaa biyya isaaniitti boonaa lafa ho'aa fi qabbanaa keenya asitti immoo ho'aa isa kana walitti madaaluudhaaf amma danda'amee jennee gadi buunee gara achi kanas akkasumas gara mooyyuu mataadha deddeemnee hojjenneerra garuu haa ta'u ammas ho'aa jechuu hin dandeenyu waan hundaafuu biyya keenyatti yeroo hundaa Olimpikiidhaaf alam shaampiyoonaanis yeroo gannaa kana akkasumattis taaneeti kan tanaan duras injifataa turre ammas qabxii gaarii galmeessinaa haala gaarii itti qophoofnee jirra waan hundaa irratti jedhee yaada kana kaasuun barbaada.